Manni maree bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay dhimma wal dhabdee daangaa mootummaa Amaaraatiin wal qabateen wixata kaleessaa bitootessa 16 bara 2016 ibsa baasee jira. Ijoon ibsa kanaas mootummaan naannoo Amaaraa kutaa kanaan dura naannoo Tigraay jala ture akka kutaa qaama naannoo Amaaraa ta'eetti fudhachuudhaan kitaaba barnootaa kan kutaa 4 keessatti galchuudhaan barattoonni naannoo Amaaraa akka baratanu taasisaa jiraachuusaati. Dhimma kana irratti sagalee Ameerikaatti kanaasa'anii itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Radaa'ii Allofoom gochichi waliigaltee nageenyaa mallatteeffame hojiirra oolchuudhaaf gufuu guddaa akka ta'e ibsanii jiru. አማራ ክልል ልጆች በሚያስተምሩበት የአካባቢያዊ ሳይንስ ትምህርት የአራተኛ ክፍል በአማራ ክልል ብሎ ያካለላቸው የወልቃይት ጠገዴ እና የሰቲት ሁመራ እንደ አንድ ዞን አድርጎ አካሎ ልጆችን እያስተማሩበት ነው ያለው። ናኖን አማራ ኪታባ ኩታ አፉሪ ኬሰቲ bakkaawwan walqaayit xagadee seetii tumaraatii fi naannoo sanaa kutaa naannoo Amaaraa keessatti galchuudhaan akka godina tokkootti ramadee barattoota barsiisaa jira. Kuni waan ta'uu hin qabnee fi dogoggora balaqabeessa ta'edha jedhanii humnoottan bulchiinsa naannoo Amaaraa lammiilee Tigraay irratti ajjeechaa akka raawwatan namoottanis akka jireenya isaanii irraa buqqa'an ibsuudhaan komii dhiyeessaniiru. Itti dabaluudhaanis ስለዚህ መነሻችን ይህን መጽሐፍ ነው። ትክክል አይደለም ብቻም ሳይሆን የሰላሙ ሂደትንም ቢሆን በደንብ የሚያውቅ ነው። Kanaafuu ka'umsi keenya kitaaba kana sirrii miti qofa jechuutu hin taane adeemsa nageenyaas sirriitti kan jeequudha jedhan. Ibsi kaabinee bulchiinsa naannoo Tigraay kun mootummaan federaalaa dogoggora qaama isaatiin raawwatamanii akka sirreessuu hin dandeenye ibsuudhaan mootummaa federaalaa irratti komii qabanus eeree jira. Waldhabdee daangaa naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay gidduu jiru karaa nagaa fi akkaataa heeraatiin furuudhaaf sadarkaa biyyaalessaatti itti aanaa muummee ministeeraatiin kan hoogganamu koree ijaaree hojjechaa akka jiru mootummaan federaalaa torban lamaan dura ibsuun isaa ni beekama. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed dhiyeenya kana yemmuu bakka bu'oota uummata naannoo Tigraay wajjiniin marii taasisanii bakkaawwan falmisiisaa ta'an sun akka raayyaa ittisa biyyaa jala turan akka buqqaatonni bakka isaaniitti deebi'an erga buqqaatonni deebi'anii boodas carraan bulchiinsaa kutaawwan falmisiisaa ta'anii akka sagalee uummataa yookiin riifarandamiidhaan murtaa'u ibsanii jiru. Waa'ee dhimma riifarandamii kanarrattis obbo Radaa'ii Allofoom waan dubbatan qabu. ሪፈረንደም የሚባል በራሱ ህገ መንግስታዊ ስርዓትም ህገ መንግስታዊ አካሄድም አለ። Wanti riifarandamii jedhamu mataansaa adeemsaa fi sirna heeraa qaba. Gaaffiin riifarandamii kan dhiyaachuu qabu mootummaa naannoo Tigraay irratti ta'uu qaba. Yeroo ammaa immoo Tigraay bulchiinsa dhaabbataa ta'e hin qabdu. Kan jiru bulchiinsa yerooti. Haala kana keessatti riifarandamii taasisuu jechuun garee humnaan weerara raawwatee lafa qabatee fi beekamtii kennuu waan ta'eef waan fudhatama qabu miti. ተቀባይነት አይኖረውም የሚሆንም አይደለም jedhanii jiru. Dhimma kanarratti mootummaa naannoo Amaaraatii fi mootummaa federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne gabaasaan sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Atsibaa Maqaleerraa beeksisee jira.